Diramu deemte akka kanaati. Wayi. Diru deem dirami. Maraataa Oromoon qabdu. Namni osoo adam osoo silaa diramu osoo silaa akkanatti hundoo bal'aan baratanaaf hin faayidaa baratanaaf hin faayidaa hin qabdu siin jaaba. Ati kaayiroo koottuuti. Kaayiroo koottuuti. Kaayiroo Yoo kaayiroo yoo Oromoon kutaa kudha takka walitti yaate yoo Oromoon kutaa kudha takka walitti yaateetiin doorjee shiringii walitti si guurtee mana kiyyaa naa kan kaayiroo fayyadnis hin baafne saamee qadeema saamee. sa'aatii 4. Oromoon jechuudha. Wallaahi Walitti Itoophiyaa yaate kaayiroo jiru doorjee bakka inni walitti guurtee yoo haadha faatee Wayi gandumatti gaasiidhaan himaa kaayiroo saamee qadeemanii hin jenne. sa'a 4 deemanii koottu. Akka geemi beellama taphattee waan Wayi qocattee saniin xiqqootti okay murate yoo koottu. qofti yoo bara walla bar garan na nyaata bar walla. Wallaahi Yoo wallaahi garaa na nyaatu. Ani yoo ati garaa na nyaatte malee ati garaa na nyaattu wallaahi. wallahi si baay'ee ammaa bar arreebuun tana himee bar dhadhaa lafatti badee taatee jirta bira mata siyaa godhuun siin jedhee bara. Qaraa habiibi kiyya gizee achi deemtuyyuu waan as deemtu Wayi fakkaata. dhadhaa wayi ati takka dhadhaa nyaattee yookaan uddifattee ati dhadhaa gartee ati. Dhageeffadhu. Duraa gizee achi deemtuyyuu waan achi as deemtu fakkaata. Sancaala jechuudha akka ati gizee uffidhaan karaarraa marraa waa itti gortu godha laala marraa waa itti karaarraa gortu. Yeroo wayii viidiyoo wayii si waraabanii si karaa makiinaa gubbaa jirtu ati garas deemaa Wayi jirtu amma ammoo waan achi arginu. wayi amma waan siin jedhu dhaggeeffadha waa ishee. Baabaa sadii afur ol darba. Wanti keessan. Faamilii afuriin baay'isa afuriin. Abaa afur guutaa.